لا جالس كم جبت لي أمر جالس كم جبت من أجابته جالس كليتي كليتي جالس من أجابته لا كم تادي ما ركوا وريوس قاد ما أنا قلت كسين تاد بيت أدوت بيت أجرت تجرتا بيت ديت تجري دو بات مال بس لا ديت يوم مكان دير مال قلت سنجري دير وانت ديت دير مونتا ديت ما دو هادو تتنسى المول دير في دبرتي تتمر راقوت سيجا دير ولا مسيجا دار مال قلت أنا قافت ترى مال نجافت هذه بني آدم نجافت تماما نجافتني إذا نجاف بروتة تها قرما هاي أما ليه مخدراتك سباتة تماما نجافتين درا أنا ما يجي أكمل تادي يجي قاعد شو بديرة بركة ما نجافتني أما نجافت ترى أرى ما إيسا الربا كات درانو ما في لسه قبول جت نجافت شو إفتتي أما مالتو مالته دبرتين ركضت تماما كيس تنتنو ما كوي أن كجيب سني مدي أتو بلجيرتا نما كوراني نهون ده تاني مال بنا يجي ما في جان دي سمرة يعني أتي أبا مناتي أما نسيتره نمتي إذا ربي بلاي ربي تي في ملء سيتو أبا ملء سيدي أنا مالي فتشتري أنا تو يجوز تشتري إيسه قالوا كبا ملء سيتو تشتري إيسه قالوا كبا لا دوت مديتهم دوت مودته أنا دوياتي أو سبيل دمان ولا تكون حيوان أنا ما نام ترى دبرتين أتي مرة كان في الدم مالي سيكوي دبرتين مالي سيكوتي ما أنا يوم تدرانو في لذا شيء سيبلت تكاس في كل جرتا كوي أن كجر وما أنا كوي كان كيس يار تمام كي ما رقم دريت سيدا برجع أس قلت بري يسيبرا قلت مالي بر من نبرة كيدي بدي كاميرا تاني دي فانا بر من أبين جرو بر من كقوم بيته بيجرو لا قالت تومي أنا أشوفه أنا مو ستوجو ما أنا كانت تيابون ما قبل أنا كراك بقول تموسي وان تكس كيس أنا كم بر وان قبل برجرات تبات كيس بر ما ميشان كهراج تاتي هما يشوا برجرات تأسيدي أمتي ما لسي قبل فكيني بتي من نجيه أنا ما أقول ما قالت لقيه فدوكا في تامي أنا مثلا اللي أسوات اللي هو باتي أشوفه دي مالي يعني دوكا جرت سنين موسيب شات ولا زين برت عادي دوكا جرت إيه سبب المستشفى عرفت المستشفى وفي زين هو في سكله هو ديم زين هو ديم مالي وني زين هو مالي وجدته وني أنا زين هو في هو ديم مالي وجدته دوكا دبشرا في أما إيش اللي ربنا كان هيكو يروسين ديتة كاتي أكا منا كانت ديبسني يلا سفر مالي في أشمان منا كان كيوكا بكبرا كريفتني أكا نتبر منا كيفون ديم نجيب أكا نجاني بكبرا ديمتني نراجيرات نفر أنا منا كانت تي مجوا تيجي تو كان اللي سلوا قار في ديرة نكاح قديتي جارتي اتفوري رمانتي جارتي اتفوري إيه اتفوري كيف اتفوري هاجرات شو جرتت منا قبضاني لا منا لما تتفوتا mana nama dhufanii dur ni keessaa naa gabbee namaan jiranii dur jirti. La dura dhageeffadhu kan mucoo nikaa godhe manuma isii waliin galu turre si galame mana isii waliin galu turre mana isii ka waliin galaa jiru sanii diqqoo abbaan manaa ilma kiyya itti naafuu deemaa mana gannuu dhiisaa jedhee waan isii rakkisaa jiruuf kalaas mana meeshaa dhibu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh kamtuuta fi jaalatamtoota hordoftoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii qabna gaafa yaa keessa jirtan itti nagaa qabna alhamdulillah. Ammas bakka wajjirtan itti nageenya rabbii guddaa si waliin jiraatu siniif haa baay'atachaa. Egaa sababa da'umsa jaallattiif akka mana gadhiisnee deemnee kaleessa meeshaa isaa gurgurachuu deemu hajji itti dhufee manatti isaa meeshaa yaasutti jiru dhufee quba qabdanii bas ergaan dhufee booda akkasitti ol deebisiisee ka'ee deeme meeshaa ol deebisee ka'ee baafatee jechuudha hajjiini. Eegas booda immoo hunoo deebi'ee ammallee giseen dhaqee caaltuu biratti deebi'ee hin jedhu hunoo dubartii wayii fidee mana seenisee mana jiraa jedhanii akka ammallee deebi'ee dhiiru nama isa gargaaru fidatee meeshaa baafachuu deema moo meeshaa ol deebisiisee biraa deeme gisee san isaa meeshaa hatee gurgurachuuf deemu itti dhufee warra ulaatitti dhaamee jechuudha yoo inni meeshaa mana kanaa baasee nutti himaa naaf dawwaraa hadaraa jedhee biraa deeme yeroo deebi'u yeroo dhaqee caaltuu biratti deebi'u jechuudha naa dawwalanii ammallee nama wajjin dhufee garuu meeshaa isaa guutuutti jiru dhagarree nama wajjin dhufee dhiiroo nama san dhiiroo akka isa gargaaranii fidate moo meeshaa dafee baafatee guuree baafachuuf jedhee achii ka'ee fiigee dhufee yeroo seenu manni akka inni isatti hin jiru isallee manatti agarree dubartii fi isaayyuu manumattuu iyyuu agarree jechuudha. Eegas booda kunoo bar gabba'ee dhufutti jira naan jedhe yeroo dawwaluu fi dhiyeessa jirtaree jennaan dhufutti jira mana bira ga'ee naan jedhe jidduma tanaayyuu mee maal akka ta'utti jiru isinillee akkasiin biraan ga'uu feetanii hajjiin dubartii fidatee isii cinqii sanitti jirtu osoo maal taateyyuu adda baateyyuu hin baane jedheetu naayyuu hin gaafannee walaasiifis hin dawwalle
inni jidduu tanaa manni bal'atee fi dhaqee dhufee as. Silaa namni jahaadha manaa ofii akkam jirti hamalee san keessaa baate immoo duute immoo jirti jedhee namni nama gaafata. Inni waa'ee kanaayyuu danda'a irraan qabu jidduu matanaayyuu manni bal'atee fi jira. Bootan hedduun bal'atee fi jirti kalaas akkasitti mana keessa akka barbaade ta'utti jira jechuudha. Ofirraa haalaas kana rabbi lolee loltannaan kun ofitti na dhiisaa jedhanii. Akkasitti mana keessa deemee dubartii fidatee fiirraa matu bakka seenanii nyaatanii dhuganii mana akka ajaa'iba kanatti namni keessa jiru fakkaata jechuudha. Manni sirrillee ofirraa hansoola fi waan hundaa waan akkas irrattamamee jiru guutuu keessa gangaltee keessaa kutee bahee jira inni jechuudha. Dhufuutti jira naan jedhe akkuma isin jedhe haa dhufuuti jechiin waan inni naan jedhu wanqa viidiyoo kenna xumuraan afaan tura maaliif akka dubartii as fidatee asitti mana taa'uu fi wanni inni asii godhu maaltu jira ammoo lamaffaa qulfiillee natti kenniin jechuun ni deema. Qulfii fi naan jettee caaltu qulfii natti kennii jedhaanii waan inni naan jedhu walumaan kan daawwannu ta'an xumura viidiyoo kennan afaan. Seeni banaa jirti ulaan een. Hai, sudah mencuci gak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malik abbo telefoonaan mudhiin kutte. Telefoona mudhiin kutte maashaallah. Caaltu akkam taate? Akkam taate? Akkam jirti? Maa diriirfachuuf deemtu moo ciisichi sin ga'u? Mana keessa gangalachaa ooltu? Hin dadhabee yaa fi diddohan dhukkuba. Duudi maal ta'e? Maal si dhukkuba? Majjisa gurguru gagguruu si dhukkubsema maal? Ammallee gagguurtee ol deebisuu jirta nama si dhufee akka tasaa? Alaa akkanumaan qorra utuu na dhahe. Qorri? Qorri maa sunuu kasi dhawaati qorri si danda'a taati. Waa qorruu si dhawu si natti hin fakkaatu. La caaltu akkam jirti dha malumaa? Caaltu akkam jirti amma na gaafatta caaltu eega kaleeti. Eega kaleeti caaltu amma na gaafatta. La akkam taate maa rakkoo bareedu si kaatu. Maal goota akkasiin taatu? Beetaa aduutti beetaa jiraattu jechuun jirta. Feete deettee fedhe da'uu baattee maal masu? La deettee waan makam. Maal goota sin jedhee? Dhiira wanta deettee. Dhiira wanta deettee maa aduutti etteen san ilmoo dhiira fi dubartii taatu maal irraa goote? Si gaafadhee bara si gaafataa. Maal goota na gaafatta reereera? Maal na gaafataati banii aadamii na gaafatta maa na gaafatin edda na gaaf bulteettee agarma. Hai. Amalee kan qaddaraata keessaa baateetti maa na gaafatin dura? Nama isii akkam taate si gaafachuun badiidha. Barkalee maa na gaafatin amma na gaafattaa jedheera. Har'a ma eessaa hirriba kaati duraanuu meeshiidisa gurguruu hojjeta na gaafachuu dhiiftati. Amma maaltu maalte? Dubartiin ati fidattee mana keessatti teettuun tuma maali? Qoyaan ka jiru sanii miti. Atuu bira jirta. Nama kudhanii nu hundi achi teennee maal godha jechuun maaf dhiise malee. Ati abbaa manaati ammaan sii tire? Nuti isla rabbiin obboleeyyan rabbiitiif malee situ abbaa malee siiti. Ana maaliif achitti si anaatu iyyuu achitti dhiisee galuu qaba malee situ achitti na dhiisee galuu qaba. La duute modeetteen. Duute modeette? Haa duuyyaati. Awuusu bildaa maal godhate kun haywaan. Atam maan yaamtani? Dubartiin ati mara kana fiddee maali? Maal asii gooti dubartiin? Dubartiin maal asii gooti? Maal yaamtee duraanuu fiddee dachiin sii bal'attee keessa fiffii jirta. Qoy aan ka jiru mana kana qoy kan keessi haartamu. Kiyyee maa irraa qabda reetsira? Bari as galte bari isii bira galte malee bar manni bira keetii miti kaamera ta'e dhiifama. Bar manallee bara dhabeen jiru bara mana akka qabuun beekame garuu. La galatoome ana achi dhufu. Ana moo situuyyuu mana kanatti itti abbummaa qaba. Ana kiraa kafaltu moo sii wanta akkas keessa hin qabne. Ati bara waan qabdu gurgurattee baate as keessa bara meeshaa hanqi haraajitti taatee humaa jechuudha. Gurgurattee asii deemte maal asii qabda fakkeenyaaf. Manni kiyya anamma walumaa galatti dhageeffadhu dhugaa feetame. Anamma silaallee osoo asillee dhufuu baatte achi dhufuu deemallee. Yaani dhugaa jirtu isin himuuf siif caaltu illee isin bira taa'eeti. Dhugaa jirtu. Eessa dhufte mustashfaa dhufta? Mustashfaa dhufee isin himuufee. Si galee dhufuu deema. Isin himuu deema maali wanni isin himuu maali yoo jette? Wanni ani isin himuuf dhufuuf deema maali yoo jette dhugaa dubbachuudhaaf amma isiillee rabbi nagaa naa eegu. Yoo isin deettee kaate akka mana kanatti deebisanii haalaasiif fedhu maalii fi achumaan mana kan kee yookaan bakka biraa kireeffattanii akka nagaan bakka biraa deemtanii narraa jiraatan fedha. Mana kanatti mucoo ati jettu kanallee isa dhugaadha fidadheera nikaa godheeti jaartii itti fuudheera manatti. Jaartii itti fuudheera? Itti fuudhee jira. Keetti ittiin fuutu kaa jiraachuu jirtutti? Mana qabdaami? Mana namaatti itti fuuta? Mana namaa dhufanii durni keessaa naa gabbee namaan jiranii durti? Laa dura dhageeffadhu kan mucoo nikaa godhe manuma isii waliin galu turre si galame mana isii waliin galu turre mana isii kan waliin galaa jiru sanii diqqoo abbaan manaa ilma kiyya itti naa fuudhuu deemaa mana gannuu dhiisaa jedhee waan isii rakkisaa jiruuf kalaas mana meeshaalee gurgurattee jechuudha. Meeshaa kaleessa immoo
أبوك جيب لي تكون ولا لا حول ولا قوة إلا بالله قلت دور ما أنا ما قلت ورا ما قلت لا كيف أدوسيما ما قبلس لا كيف أدوسيما ميشا كليس منا غغوتي يا أكاد تجيب هذا الدنيا قلت تسيبك أكاد ما ني تاتي مرة تاتي أبا منا واي أبا منا تتي واي جوت أتفوت اللي جت كيت دلنا جت اللي عرابة دلنا جت أبي فيكي دبينا كنا تنتي تتون الرمبوت أقومتي لا karaa qaba duuteen osoo asii kabajaan osoo dubbiin tana bira cinta barree kabajaan. Kabajaa maali? Kabajaa maali? Amma kana siimuu deema amma booda caaltuu yoo deettes yoo ta'u baattes yookaan mana biraa kireessiif yookaan immoo fuudhii mana keetti galadhuun. Ambar caaltuu. Maashaa Allah. Isiisi hormaan jiru bara. Daa'imas fuudha akka feetan godhaa. Duraan maaliif gaafa caaltuun jirtu san sirratti jaartii biraa fuudhee as jira asitti galamaan jedhee amma isiin amalee taanaan duruu fiidee dubartii biraan gattee dhufte. An dura qopheeffadheera dubartii. Ambar durasi. Agak isin hamalia sin tu fede cakap mana. Sila sitillee himera, isitillee himera, ha? Andura qopheeffadhe jaaza godhee lafa qaba. Abo akka kin kijibin barbaadu dhalata nagafa tum barbaadu tanan gafa ni barbaade chan turre. Asati malu ma kan kijiba kana jafi gabde kijin ni ber atsa malu ma kum mati adsan. Mal go tamana na mati ye. Akami namni malu mana ma ka kentain ka wan takasin ka bucu bitali takarse si abdamu. O sente mana kana nadi sati ma fetan krefada fetan mana keti tu jingara. بيتو جالتو بكفيت التندين على أسقلا ما لو أنت تفتي ماني فكني ما لا سيقب أنا مالي قال تورا حتى تورا أتي مالي مالي أنا ما أتي مالي نا أكنا ما تتيادك أكو هوريتي تيادي يونا متات هوري مقفا سمو ربي واني كنيني جرتا يسنقافة تجوان بفري قروس وان فري بليسوس أتي ما أنا ما القوتي سين ما أنا ماتي بالك دي تنتن ما القوتي ما أنا ماتي مش ما أنا ماتي ميتي ما نكيا من هي؟ ما رأي ما كم قالوا جت سني كاتي مني قبضاني. سنة يا أخي أبا مناتو المكي تفور دي أبا جدي ركزا جرا ميشا اللي غرغوتي تما ميشا كم مرة قالوا فيديم. دوران إيش تقولت؟ إيه يصير رجله خلاص ما عرفت. أبو إيش؟ هاي ميشا قبضي مجون تاجا يعني وانغودو ما نقبض. ميشا كنا غغورو جتي أشما حراج تفيد أشماتي غرغورتي ميشا كم مرة قالوا فيديمنا. غرغورتي أكيد متيو نما جلاسي سيفو ريني ميشا جلا غرغورتي حراج تفيدين جتو. وفي جلا غرغورتي حتى yoo taate malee miciyoo si jalaa meeshaa gurguru miciyoo haraajiti fiddee dhuftu wayiitu hin jirtu yoo nama jalaa meeshaa gurgurattee jiraattee kana bakka buusuu deemte hattee akka keetiitti akka amala keetii akka aadaa teetii nama jalaa meeshaa hattee kana bakka buusuu deemte naahi saniin achi fudhattee jirta maallaqa farra mallattee suuf doolaara dhibba lama fudhatte narraa ayyee doolaara dhibba lamaan liqeeffadhee sii kenne sanuu doolaara dhibba lamaan san fiqqeeti dur waan namaa deemte hatte. Waan nama wanni haatee hin jiru dhageeffadhu qaama jaalatti jibbite caaltuu mana kana galtu wayiitu hin jiru atillee amma booda mana kana dhufin achumaan mala itti godhi alli itti godhi akka feete wal godha akka feete jiraadha dhuftanii mana kana naan jeeqina ammoo. Maashaallah. Siimaan dhugaa jiru siimaan. Allah abbaa mana gaarii abbaa mana bareeda ka kiraa ofirraa kafalee waamuma isaa nyaattee waamuma isaa dhugu ka waan namaan tuhi. Mana kana dhuftanii na rakkisina mana kanatti maarree hin ta'ina yaa akii rabbi kasifanni sun rabbi siyaafee mana namaatti maal godhata bar manni keetii miti siin jedheera wayin namoo meeshaa baaftee gurgurattee ni jiru moo meeshaa tana gurgurachuuf. Ana mamacoo an jaartii an fuudhee mana kana fidadhee hin afaartamu. Jaartii maali kaleessii meeshaa gurgurachuu deemtu sitti dhufnaani sachin sii taasaa ka'uu dhabnaan sun simiil ka'uu dhabnaan yaada kanaan gad dhuftee aboo dhalaatam sitti heerumsaati nama sitti heerumaniisa. Yaada kanaan gad dhufte an fuudhee sitti garsiin gahamma osoo asitti gur macoo harka qabee fideeti gosi barsiise. Tabeeraa ijoollee akka jirru yamanii namni baara dhufu baay'eetu jiraati tarakkatte tagaratti gortu dhabde yoo waan fedhe godhuudhaaf namni akka ta'u yoo dhabe namni akka hin taane taa'anii miira fiddeen agarsiisuu mumkin ni dandeetta'e dhugaadha namni achi asii yaa'u jiru baay'eetu jira fuudhee siin garsiisinii eenyu as bararraatti ati maal wanta tanatti yoo nama ifiifuu mana hin qabne ka bakka itti jigu hin qabne ka waan namaa ofiifuu hatee nyaatu nama saahiree akka keeti ka waan rakkatti gabbeessin ishaara irratti inshaallah jaala sun ofirraa si gabbaafte saayibban wayattu san uyyuu mumkin maafiyaa akka keetiti firraa si gabbaasan bakka ofiifuus itti kufuun qabu kayoo ilmoo dhala ilmoo jahaaduu tu'e ka ilmoo ofii deemee maallaqa gurguratu nuummoo akka keetii eenyu si teeru. Kaamila an simatana fuudhee si garsiisu. Simatana fuudhaa bara. La dhageeffadhu la mee bekka no bakka biraan dhageen eenyu si teeruma tabaarraa dhuftu akkas taatu marri kana mee asuma jalaa dhayti simatana fuudhee si magarsiisu an jedhee. Na fuuta maashaallah. La yoo simatana fuudhee yoo si garsiisu akkamoo taate meete Kaamila. Isa eenyu taate duutee lammata duutee lammata kaatamu lafa akkamitti fakkeenyaaf. Nama biraa taatee dhufte moo maal taatee namni haywaan akka keetii kanatti heerumu namnummaan dachee tanarraa dhabameetu waan namni isaa heeretti heeruma attuu akka keetii kan seetti maaliif seeta isaa? Kaamila akkasiimi. Astaghfirullah. Garuu yoo ati dhiiga dhiifte. Maal gootaa dhaadattee ol kaata isaa? Yoo ati dhageeffadhu asiima yoo ati ilmaan dhiiftee dhiiga tanaan hin turorratin Kaamila. Amma kijiba kee walii gallee mi galu? Ani waan takkan beeku.
مالي دبرتي ويتون جراك تكجيب لا دبرتين جرتي أنا دقيقة أنا قاعد دبر شراف برورا كاسة كل شو لا لا يا ما شاء الله متى أنا صوبتتي دقيقة لك أيوة أذكر ما ريت كل شو لا لا كان للجيرة كمان كان للجيرة حتى كدرجات فورف دم تمي إن جيرتا كل فورف دم دقيقة فورف دم ما نو كان مالي كل بكرة في على جيرتا كدرجات جيرتو نما جيجل لبنا كنا أتي ما لفت أنا مو إيه أنا مرة بيجي سيرم بتأسكن نما كل فيرك كم لا في التياتر يو ترى وجهك قلت بريتي تيجي تسر وجهك قلت كل تسين فيسين كابسن إيه سجى تمت سمو فود إجزي كات من بيا وقت تكلا دلقة نما سين جراسة دلقة سنت نما سين جرا دلقة سنت فدي سنت دلقة سين سفته إيش تسوي أما تبي رفود تبي ركوب أما لا ركوب ربي تفودا يو تون دي تسام فودا جري ركوب سيكلام إن شاء الله تيجا بس سمي فاس سيكت تكت تجاف سنجلة تتة بروستي في برجر في تجور تركي تاني تي سمي كذا سيكت تمام مسألة تنتهي أكلنا كتير جرا جلاسياس كساني واتا كيادين كل شيء كنا كجرا واي كل من دبنا هو أبو أقول خرام نايم تي ما رأي راجع جرا كل في ما واي سيكوا بحرك كباسيتي ممان دي سيمال إنجلو سيد حيوان أتو نبالغ زنا دلقو ملء بقدمت فائدة تكتين كابو هاتو ملء ميشانا ما قولت نما نوان تك الدنيا تنرتي إنه تكاف إلمو في يفون هذا الناس مالي نقري